Humni warraaqsa eegdota Iraan ajajaa olaanaa isaanii Saayid Izaadii ajjeefamuu mirkaneesse. Ajajaa olaanaa humnoota Qudsii kan turan aleellaa Hamaas Israa'el irratti gaggeesse nama qindeesse ta'uutu himama. Eessaa fi yoom akka ajjeefame garuu odeeffannoon bahee hin jiru. Humni ittisa Israa'el Izaadiin kan ajjeefame waxabajjii 21 ta'uu ibseera. Haleellaa onkoloolessa 7 duuba nama jiru jechuun Israa'el isa himachaa turte. Nagaa fi tasgabbii ba'aa giddu galeessaa keessaa dhabamuuf UK'n bara 2023 Izaadii irratti qoqqobbii dabarsiteetti. UK'n biyya koo keessatti namoota dhuunfaa ajjeesuuf socho'aa ture jechuun komachaa turte. US ammoo bara 2019 isa qoqqobde. Hamaasiif maallaqa doolaara miliyonotaan kenneera jechuun himatte. Boombiin baanker baaster jedhamu buufata niwukileeraa Iraan Fordo jedhamu aleeluuf hojjetame jedhan Jeneraal Dan Kayin. Ameerikaan odeessa Iraan gaara jalatti gadi fageessite gabbisa niwukileeraa jalqabu waggoota dheeraa dura argatte jedhani. Qondaalli olaanaan humna ittisa Ameerikaa irraa tokko Fordo waggaa 15 qorataa ture jedhani. Itti dabaluun boombiin baanker baaster jedhamu kun sana booda Fordo aleeluuf hojjetame jedhani. Haleellaan Fordo irratti gaggeeffame xumura qophii waggaa 15 ta'uu eerani. Meeshaa waraanaa haleellichaaf itti fayyadame diizaayiniin isaa hojjetame karoorfame qophii ta'uun hojiirra oole jedhani. Iraanonni haleellicha ittisuuf jecha dhagaa jabaan ijaaranis bakkeewwan lama buufaticha keessaa haleelan jedhe. Sana booda viidiyoo haleellicha keessaa tokko agarsiise. Loltoonni US buufata waraana Ameerikaa ittisuuf Qaatar keessatti afan 44 qofa turan. Jeneraal Dan Kayin hoogganaan waloo waraana Ameerikaa waa'ee haleellaa Iraan buufata waraana US irratti raawwatte dubbatanii. Wixata ganama Iraan buufata waraana US Qaatar jiru rukutuuf akka jettu ergaa hedduun nu qaqqabaa ture jedhani. Ajaja pirezidaantiidhaan loltoonni muraasa qofa naannichatti eeguuf afanii fi hedduun isaanii bakka biraatti akka imalan godhame jedhani. Buufaticha ittisuuf loltoota 44 qofatu achitti hafe jedhani. Isaan keessaa kan umuriin isaa guddaa ta'e loltuu waggaa 28 yoo ta'u, kan xiqqaan ammoo waggaa 21 kan waraana keessa waggaa 2 gadi tureera jedhani. Qaatar buufaticha ittisuu keessatti gargaarsa gooteef galateeffataniiru. Buufanni waraana Ameerikaa Qaatar jiru AIUD jedhamu buufata waraana Ameerikaa keessatti isa baay'ee guddaa ta'edha. Loltoonni Qaatarii fi US waliin ta'uun ittisa buufatichaaf godhan galateeffataniiru. Humni qilleensa isaanii sikeendii keessatti maal gochuu akka qaban murteessuuf ga'een Qaatar guddaa ta'uu eeran. Ameerikaan haleellaa seena qabeessa Iraan irratti gaggeessite. Seenaa keessatti haleellaa milkaa'aa Ameerikaan gaggeessitedha jedhan ministeerri ittisa Ameerikaa. Hegiis ejensiin atoomii Israa'el haleellaa US gabbisa niwukileeraa Iraan akka inni hin hojjenne godheera jedhani. Akkasumas hoogganaan to'annoo niwukileeraa UN haleellaa US niwukileeraa Iraan irratti miidhaa cimaa geessiseera jedhani. CIA'n gabaasa baaseenis gabbisni niwukileeraa Iraan akka malee miidhameera. Miidiyaaleen gabaasa akka haleellichi milkoofne dabarsan itti gaafatamummaa dhabuudhaan jedhani. Akka Ameerikaanotaatti haleellaa seena qabeessa kana ni leellisna jedhani. Iraan ammoo haleellaa US oomaa gabbisa niwukileeraa ishee irratti miidhaa cimaa akka hin geessineefsi. Tiraamp giddugalli gabbisa niwukileeraa sadanuu hojiin ala ta'aniiru jedhani. Ayatollah Ali Khamenei US haleellaa Iraan irratti raawwatteen homaa hin buufanne jedhani. Bulchaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleellaa US buufataalee niwukileeraa Iraan 3 irratti raawwatte homaa tokkoyyuu hin buufanne jedhani. Dubbii Ayatollah Ali Khamenei kun isa Tiraamp gabbisa niwukileeraa Iraan barbadeessineerra jedha waliin wal faallessa. US Iraaniin aleelte yeroo deebite xiyyaarota waraanaa 125 bobbaaste ture. Isaan immoo gabbisa niwukileeraa Fordo Naataanzii fi Istaafaa aleelaniiru jedha Tiraamp. Walgahii naatoo Niizerlaanditti gaggeeffame irratti Tiraamp gabaasa Peetaagoon dhoksaa ba'e jedhamee fi haleellaa US gabbisa niwukileeraa Iraan ji'ootaan qofa duubatti deebise malee hin barbadeessine jedhu mormaniiru. Tiraamp garuu US gabbisa niwukileeraa Iraan guutummaan guutuutti barbadeessiteetti jedhani. Seenaa keessatti haleellaa milkaa'aa US raawwatte gadi xiqqeessu gabaasa miidiyaalee ba'edha jedhan Tiraamp. Ministeerri ittisa US Pete Heges gabaasa Peentaagoon ba'e jedhan dhugaa miti jedhaniiru. Wanti aleelame gaara jalatti awwaalameera barbadaa'eera jedhan. Daayirektarri CIA John Ratcliffe gabaasni niwukileeraa Iraan akka malee miidhamu isaaf ragaa basaasa gahaa qabna jedhani. Hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Khamenei barreeffama X gubbaa katabaniin baga gammaddan jechuun biyya isaanii jajani. Injifannoo jaallatamtuu Iraan bulchiinsa Ameerikaa irratti goffatte jedhani. Ameerikaan waraana kallattii kan seenteef yoo seenuu baatte bulchiinsi Siyoon yookaan Israa'el akkuma jiru waan barbadooftuufidha. Guyyootaaf mul'atanii kan hin beekne Ayatollah Ali Khamenei Ameerikaan waraana kana keessatti waan milkeessite homaa hin qabdu jedhani. Iraan injifachuu fi fuula Ameerikaa kaballaan diimessuu dubbatan. Ayatollaan Iraan Israa'el irra aante jedhani. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei ergaa X irratti barreessaniin uummata Iraaniif ergaa baga gammaddanii dhaamaniiru.